Daandii jireenyichaa carraa viidiyoo kana ilaaltee xumuruu yoo ofiif laatte qooda warra carroomii keessatti of affeerteetta. Chaanaaliin kun dhugaatti jireenya hafuuraa keessan dheebote obaasee dheebuu baasa. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maamiloonni keenya immoo laayik koomentiiniin jecha akka dhuma qophii keenyaatti nu hordofan affeerraa keenya. Nagaan Waaqayyoo siniif haa baay'atu. Waaqayyoo sin jaallata. Yogguu sin jaallate akka sin hin jibbinetti sin jaallate. Akkamitti yoo jettan jaalala irraa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos akka sin jaallatu mirkaneesseera. Kana mamiif shakkii tokko malee garaa keessan guutuu of amansiisuu qabdu. Tarii rakkinaaf gadadoo gidiraaf dhiphina biyya lafaa ishee kana keessa teenye jireenya kee alatti hirkistee Waaqayyo nan jaallatu yoo jettate dogoggorteetta. Rakkoon kanaan olitti siif caqase keessatti hirmaachaa jirta yoo ta'e dhugaa keessiifan hubadha. Sababni isaas anis keessaa hirmaachaa jira waan ta'eef garuu an jireenya koo rakkinaaf gadda koo yookaan gaaffiif gidiraa kootti dheen beeku abdii kootti malee maaliif yoo jettee biyyi lafaa takkaa guuttee hin beektu hin guuttus garuu guyyaa tokko yeroo gooftaan keenya ol butamuu warra isaaf qulqullaa'an booda yookaan namoota fayyisaas lubbuu isaanii isa godhatanii warra isaaf jiraachaa turanii du'an walii yookaan du'aa ka'u isa tokkoffaa booda biyya lafaa kana irratti waggaa kuma tokko deebi'anii Yesuus waliin mo'an yookaan ni jiraatu. Rakkinaaf gadadoon gaaffiif gidiraan yaaddoof dhukkubni wanti hundumtuu dhala namaatti garaa jabaachaa ture deebi'een argamu. Yeroo hundumaa gammachuuf gammachuu boqonnaaf boqonnaa qofatu jira. Wanti biyya lafaa ishee ati keessa jiraachaa jirtu kana keessatti sii mijachuu didee yeroo sana sii mijata. Erga waggaa kuma tokko Yesuusii wajjin biyya lafaa irra jiraannee booda gara jireenya bara baraa yookaan mootummaa Waaqayyoo isa karaa Kiristoos arganne bakka duutiif dullumni hin jirre bakka guyyaaf halkan torbaniif ji'oota waggootaaf baroota lakkaa'uun hin jirre deemuuf namni hundumtuu firdiitti dhiyaata. Erga waggaa kuma tokko dhumee booda garuu namni hunduu warri du'an firdiitti dhi'aachuuf qaama du'uu hin dandeenyeen ka'u. Kun du'aa koo isa lammaffaati. Namoonni fayyaatti jiran ammoo battalatti qaama duunetti jijjiiramu. Wanti ati hubachuu qabdu godoon jireenya kee yookaan namummaan kee guyyaa tokko biyya lafaa kanarraa akka jigu yookaan akka duutu akka ati hin irraanfanne shakkii hin qabu. Garuu ijaarsi harki namaan ijaarree bantii waaqaa keessa bara baraan jiraatu Waaqayyo biraa akka qabnu beekna. Osoo haasofnuu gaaffii tokkon si gaafadha. Mootummaa waaqaatti akka galtu of amansiistee beekta moo isa Waaqayyootu beeka jetta? Oduu mogolee nama cabsu mammaaksa warra biyya lafaa warra jireenya isaanii akka doonii kompaasii malee deemu fakkaatan nageesse ani waanan mootummaa Waaqayyootti galu natti hin fakkaatu jetta moo akkamii? Isa sumaaf anniisa. Ani obboleessa kana siif katabaa jiru garuu amma osoo du'aan biyya lafaa kanarraa boqodhe yookaan osoo Kiristoos dhufee akka mootummaa Waaqayyootti galu beeka. Akkamitti sobduu qabxiilee kanaa ol jiran akka tinaa kaasu shakkii hin qabu. Anis kanaan duraa yaada akkasiin qaban ture. Maaliif yoo jettee sababni isaa namni yoo Yesuusitti amanee hojii isaa qofaan mootummaa Waaqayyootti galansee garuu inni kun akkasumatti ta'e yeroon dhugicha macaafa qulqulluu keessaa dubbifadhe garuu namni hojii isaatiin danda'e mootummaa Waaqayyootti akka hin galle hubadhe. Hojii gaarii hojjechuun Waaqayyoof abboomamuun yakka ofiitiif cubbuu ofiitiif yookaan irra daddarbaa ofiitiif Waaqayyoon araara gaafachuun hin barbaachisu jechuu miti. Namni dadhabaadha osoo beekuus ta'e osoo hin beekin cubbuutti yookaan irra daddarbaatti akka kufu beekamaadha. Kanaaf ammoo luba jiraataa ulfina abbaa isaatiin isa qixxeessu dhiisee sababii cubbuu keenyaaf yookaan abaarsa addaam nurratti fe'eef ofii isaatii waggaa 1950 dura qaraaniyoo gubbaatti salphina kootiif kan kee baatee fannifamee fannoo irratti du'ee qajeelummaa isaa nuuf kenne abbaa biraa akka qabnu beekna. Seerri nama fayyisuu dadhabnaan ilmi Waaqayyoo ayyaanaan mul'ate. Kanaaf seera eeguudhaan namni akka mootummaa Waaqayyootti hin galle macaafa qulqulluun ni dubbata. Amantii keenyaan karaa Kiristoos yookaan ayyaana Waaqayyoo isa mul'ate yookaan namaaf Waaqayyoo walitti araarsee mi'a araaraa isa ta'e Yesuus qofaan akka ta'e caafati qulqulluun miidhagsee dubbata.
Kanaaf obboloota koo akkuma abboomamu diduun Addaamiin cubbamaa taane abboomamu ilma Waaqayyoo isa ta'e Yesuusin yookaan almasiisaa isa ta'e raamata Rabbiitiin qajeelaa akka taane caaffati qulqullaan Roomee boqonnaa 5:19 irratti akkas jedha. Akkuma abboomamu diduu nama tokkootiin baay'een cubbamoota ta'an abboomamu nama tokkootiin immoo akkasuma baay'een qajeelotan ta'u. Namni tokko sababii fayyeef hojii gaarii hojjeta malee sababii hojii gaarii hojjeteef fayya miti. Garuu wanta hubachuu qabdu ani Yesuusitti amanes dhiises hojii koo qofatu mootummaa Waaqayyootti na galcha yoo jettate guutummaatti of sossobaa jirta. Dadhaboota waan taaneef hojii keenya hin dandeenye mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeenyu. Hojii gaarii hojjechaa dadhabina keenya qabannee karaa mi'a araaraa keenyaa isa ta'e Yesuus qofaan Waaqayyoon araara kadhachuu yookaan laphee keenya araara isaatti hidhannee deddeebi'uu qabna. Seera malee jiraachuun cubbuudha. Seerri cubbuun maal akka ta'e nutti hima yookaan nutti agarsiisa malee cubbuu keenya yoo itti manne nurraa fuuchuu hin danda'u. Ayyaanni Waaqayyoo yookaan Yesuus garuu cubbuu keenya nutti hima osoo hin taane yeroo nuti isatti amannee kaasee wanta seerri nurraa barbaade akka nuuf dhiise nutti hima. Fakkeenyaaf seerri abboommii jalqaba Museen gaara Siinaa irratti fuudhe keessaa tokko yoo cabsite namicha nanaa ati cubbamaadha nuun jedha malee cubbuu keesiif dhiiseeran jedhu. Kanaaf karaa ittiin isa adabuu barbaada malee karaa ittiin si oolfatu hin barbaadu. Fakkeenyaaf namni ija jaamse iji isaa jaamu, namni ilkaan cabse ilkaan isaa cabuu fi kaakaafa. Kanaaf seerri warra nu jibban nu miidhan nu ajjeesan akka nuti haaloo yookaan gumaa baafannu nu barsiisa. Fakkeenyaaf ayyaanni yookaan Yesuus ammoo akkas jedha. Warra si jibban jaalladhaa, warra si abaaran eebbisaa, warra si arrabsaniifis kadhadhaa fi kan kana fakkaatan jedha. Seerri cubbuu yookaan irra daddarbaa keenya nutti hima malee cubbuu nurraa hin fuudhu. Karaa Yesuus akka fayyine beekna garuu fayyina keenya yookaan birmadummaa seedhumaa harkaan qabanne miti. Inni fiixaan bee cubbuutirraa dhabame malee akkuma keenya nama guutuu kan ta'e Waaqa guutuutu ta'e jiru. Namummaa isaatiin qulqullummaa fiixaan kan baafate ilma Waaqayyoo Yesuus qofaadha. Karaa isa qulqullummaa isaan fiixaan bee kana nus akka isaa guyyaa tokko fayyina keenya yookaan birmadummaa keenya fiixaan akka baafannu beekamaadha. Kunis yeroo lubutamu warra isaaf qulqullaa'aniitii kaaseeti yookaan yeroo Yerusaalem haaraatti galuu kaaneeti. Kanaaf amma lafarra jirrutti dadhabina keenya ba'aa keenya cubbuuf irra daddarbaa keenya waan nu barbaachisu karaa isaa yookaan qulqullummaa isaatiin fiixaan bee Yesuus Kiristoos qofaan akka gara Abbaatti akka dhiyeeffannu yookaan waa'ee jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti isa gaddisiisnu karaa Yesuus qofaan Abbaa akka gaafannu ilmichi yookaan Yesuus ofii isaatii dhugaa beera. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 15:16 irratti karaa Kiristoos qofa waan barbaanne Waaqayyoon akka kadhannu Yesuus ni dubbata. Waan barbaadda yeroo jedhu cubbuu keenyaaf irra daddarbaa keenyaaf dhukkuba keenyaaf gaaffiif gidiraa keenyaaf jireenya asumee yookaan biyya lafaatti nu qortuuf kaakaafaa karaa isaa qofaan Waaqayyo akka nuuf dhaga'u ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos dhugaa nuuf ba'a. Kanaaf namoonni kanaan dura waan barbaadan yookaan waan feetan karaa Yesuusiin ala Waaqayyo Abbaa gaafatanitti yoo ta'e dhuguma isinitti hima yoon kana jedheen qaana'u akka nama dhagaatti fincaa'eeti. Fakkeenyaaf namoonni karaa qaxxaamuraa kan akka kun fakkii yookaan suuraa Maariyaamiiti ergamoota Waaqayyootii qulqullootaati jettanii kadhannaa keessan Waaqayyo waliin gochaa jirtan dhuguman isiniin jedha balaamaa jala jirtu. Fakkiitti jilbeenfachuu jechuun gabaabumatti Waaqa tolfamaaf sagadu jechuudha. Kun gocha Waaqayyo ciiga'uudha. Waaqayyo gonkumaa kadhatas ta'e galata karaa qaxxaamuraa fudhachuun barbaadu. Karaa amantii keenyaa ta'e karaa Yesuus qofaan malee namoonni kun rakkinan qabu. Karaa Maariyaamis karaa qulqulloota ergamootaas Waaqayyo kadhata keenya nuuf dhagaa yoo jettan macaafi qulqulluu waa'ee Maariyaamiitiif Yohaannis boqonnaa 2:1-5tti milikkita yookaan dinqii jalqaba Yesuus lafa kanarratti godhe keessaa cidha Qaanaa Galiilaatti affeerame keessatti yeroo bishaan daadhiitti jijjiire haati isaa Maariyaamiin hojii waaqummaa isaa keessatti akka isheen qoodan fudhanne yookaan hin hirmaanne Yesuus akeekkachiiseera. Waa'ee ergamootaaf ammoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 22:8-9tti akkas jedha. Ani Yohaannis kana hundumaa dhageera argeeras kana dhagee argee ergaan raawwadhe ergamaa isa kana hundumaa natti argisiiseef sagaduudhaaf miila isaatti nan kufe. Inni garuu kana gochuun siif hin ta'u ani siif obboloota kee warra raajotaaf warra dubbii macaafaa kana eeganiifis hidhata hojiitii Waaqayyoof sagadii naan jedhe.
Egaan hordoftoota keenya qophiin keenya irraa kana fakkaata ture. Chaanaaliin keenya yeroo mara soora hafuura keessaniif ta'u qabatee dhiyaata. Isinis sagalee Waaqayyoof barumsa sagalee Waaqayyootiin deeggarame jireenya hafuuraa keessan gabbisuuf onnachiisu argachuuf chaanaalii keenya subscribe gochuun viidiyoo nuti yeroo hundaa gadhiisnu argachuuf ammoo mallattoo bilbilaa tuquun nu hordofaa. Affeerraa keenya aga daandii jireenyichaa kutaa lammaffaa wal agarrutti torbee gaarii qabaadhaa.